Obbo Mulunee Raggaasaa jiraataan godina Booranaa Aanamiyoo mucaa obboleettii isaanii kan ta'e dargaggoon ganna 18 Qallaa Boonayyaa kibxata darbee galgala naannoo sa'aatii tokko humnoota nageenyaa milishoota jechaan ibsaniin ajjeefamuu dubbatu. Duraan odoo inni deemaa jiru nam tokkottis duubta qawween hadhanii rasaas tokkotti dhukaasanii rasaas kaan biriyoonni dabruu muka guddaa dur qabanii muka guddaa haaniin dhaanii motorii irra kuffisanii surriin isaa jechuun cuftinuu keessa boroqe ili isa jaamsanii motorii irra kuffisan addi cufin borossanii eegi inni irra kufee lafa dhaananii harki mirgichallee cabsanii mucaan waan akka daldala wayiitii fi naannoo manganxayaa afaan ispaaltii kan gubbaatti achi wafunaannataa dhuunfaa ofiitiin deemu jira. Maallaqa wayii kiisii qaba. Maallaqa gama motorii 3 itti waa bitatu. Maallaqa kanallee cufkeessa guurratanii maallaqi kun naannoo birri 80,000 oli ta'a. Amma ijoolleen motorii naannoo sun nami jiru daa'imni xiqqaan tokko dudduuba kaa'isaa jiru rukutanii innilleen gaggabee karaa safeechi silkii of keessa fuudhee iyyee nami dudduuba isa jirullee reebee gaafa dhufu humni waraanaa milishaa kaachi jiru. Marsachiisa maaliif nama kan ijjeeftanii ennaan seer dhiitee maaliif dabraa nama hojjanni seer dhiitee seerii qabee to'annoo jala oolchaa malee ni ijjeessa itti afaan walirra deebisanii amma nun beennu waan jedhaatiin ijoollee ofirraa asfaraarra'u amma nam kan lafaan kaaftamoo hin kaaftanetti ijoollee gaafii tochite hin kaafnu waan jedha ijoolleeyyuu gara asfaraarraatti yookaan gara humnaanitti dhufiisatti yaalii godhanii. Uummatii bal'aan bahee mucaa isaan dhufanii achi hospitaala kee yoo buusaniyyuu mucaan lubbuu yaadue. Balaa kan geessise humna milishaati. Warri milishaa kan geessisu kun nam torbamu. Namoonni akka kanaan shakkaman ja'a to'annoo jala oolus obbo Muluneen dubbataniiru. Uummatii ammoo guddoo balaaleffatee ilbiin bahee balaaleffatee wanni kun yeroo tokkoof callaa odoo hin ta'in waggaa cufayyuu yeroo 4 yookaan yeroo 5ffaaf akkan uummata kana deebi'ee marroo. Tarkaanfiin akkana kun uummata irraa raawwachaa jiruufi guddoo bo'ee yoo nam kan hin ijjeessu baasan malee dandeenye nam kan reeffisaa hin awwaallu jedhee uummatii bahee hiriira guddaa agarsiisee haram keessaa bo'aa oole. Amma warri mootummaa kabulchu yaayyuu nam sun qabnee warra nam sun ijjeessi yaayyuu qabnee akka nam ijaa harka qabna nami 4 yaayyuu amanee nami. Lamallee qorannoo gubbaa jirraa tasgabbaa waan jedhaatiin uummata tasgabbeessaa ture. Ajjeechaan dargaggoo dafqaan bulaa kunis magaalaa Iddii Lolaa keessatti mormii kaasee jira. Obbo Garramuu Baqqalees jiraataa magaalaa Iddii Lolaati. Ajjeechaan wal fakkaataan kan humnoota nageenyaan magaaluma sanatti raawwatamaa ture jedhan irra deddeebi'aa jira jedhu. Kibxata gochii akkasii daa'im kan irratti raawwatamee jira. Kalee gara 2 waliin ta'a. Namni baay'inaan bahee jira. Qeerroleen dubartiis maatiin namni naannoo magaalaa jirtufa kabaadiyyaa akkasumas wanni kun deebitee jirti jedhanii akka malee balaaleffatanii jiran. Kanaan dura ijoollee wal fuutee kaatee warra ofiitti galuu jirtu akkasuma karaatti haadhanii. Halkan gara sa'aatii 2 akkasitti ilmaan suni fixanii jiru. Warri misirroo sun maatii jaldeessi budduusaa jedhanii mucaan du'e ammoo mucaan misirroo sun kottoola jaldeessaa jedhanii dambalaa gandi duwwaa tokkotu ajjeefame. Magaalaa Iddii keessatti isaan amma ajjeefamanii waggaa 8 warra jiranii akkasuma duraaf duubaan du'u jira namni guyyuu cufayyuu jechuudha. Inspektar Gammachiis Taklee ajajaa poolisii Aanamiyooti. Ta'ee kibxataan lubbuun nama tokko darbuu VOA'f mirkaneessanii jiran. Motora kana dhaabuuf jennaan humni dhaabbachuu didanii bira dabarraan milishaan kun waliin walitti itti bu'anii qabuuf jennaan motorri kun galagalee namni illee akka miidhamu ta'e dhimma kanaan wal qabatee milishoota waan kanaan shakkaman illee to'annoo seeraa jala goonee jirra. Haalli nageenyaallee nullee namni yoo akka godhallee qabamee seeraan gara seeraatti hidhatee seeraan qabamee to'atamuu qaba malee du'uu hin qabu. Nullee waan sanaan waan gaddinee kaleessa waan nuti ture sana qulqulleessuuf milishoota waan kanaan shakkamanii jiran illee akka to'atamanii seera jala oolan goonee to'annee galmee qorannaallee irratti eegallee jirra jechuudha. Komimaatiin dargaggoo Qallaa Boonayyaa dhukaasitti dhukaafamee achi reebicha uleetiin du'ee jedhameef ammoo seerri waan kana hin eeyyamu jedhu. Namoonni yakkoota kanaan dura raawwatamanii fi ittiin gaafatamu wanti jedhu hin jiru. Namni yakka godhe kamiyyuu seera jala oolaa jechuudha. Ammallee wantoota kanaan dura raawwatamanii fi namni kamuu to'atamee
kan mana sirreessaa jirullee jira. Kan adeemsa murtii keessa deemaa jirullee jira. Ammallee kunillee adeemsuma seeraa qabatee jira jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti biyya mootummaan bulchuudha. Namni yakka godhe kamiyyuu seeraa gadi malee seeraan ol hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e iyyuu olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'aa jechuudha. Mormii magaalaa Iddii Lolaa keessa ture boodas mareen hawaasaallee gaggeeffamuu Inspektar VOF kan himan yoo ta'u, miseensota milishaatiin lubbuun isaa darbuu kan himame dargaggoo Qallaa Boonayyaas roobii kaleessaa sirni awwaalcha isaa gaggeeffamuu maatiin dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.